Yoo guddattina iyyaafatti ilmooti yetana naaqabii akka normal wali kannatutti jechuudha. Haalli hawaasni dheedhaa osoo uummata bal'aa kana qabu keessa jiru. Dhugaa miira ittiin ibsantu nama harkaa bada. Haalli bakka sanii sun ustaaz walxaxaadha. Walxaxaa gara hundaan. Sigaleemi gara hundaan isaanumaaf gamte rakkoon tun uummata keenya bahaa naannoo san jiran eegaani beeytanii tokko Oromoo ta'uu isaaniif laafa daangarra qubsiifame uummanni kun sadii sababni isaan dhumaniif yeroo mara hin beekamu taaf raffaati jarri kun hawaasni keenya bahaa musliimanii beeytanii kuni jara finxaalayyiidhaafis eenyuudhaafis muka kufe qottoo itti baay'ata jaanii mire akkas diin akkasan taate hawaasa kanaaf mootummaanis ta'e qaamni hawaasni kun na laallata jedhu haga ammatti furmaata godheef hin qabu. Sigaleemi kanaaf harakkoo hawaasa keenyaa kana at least uummanni keenya waliin miidiyaa hawaasaa kana fayyadamu. By the way miidiyaa hawaasaa hunda mootummaa irraa eegalee hundaa fayyadamu yoo dhugaa dubbanne. Kanaaf namuu gurraa qaba. Maal goona ilaal hawaasa san haalli itti gargaaran illee hin jiru siif nima. Gargaarsa fudhachuun illee hin jiru. Bittannaanii bakka isaan jiranuu beekuun irra hedduun nama rakkisa. Kanaaf akka naannoo biraatii miti jeequmsaa fi naannoo saniitis ni beeytan. Waraansa bakka san jirus ni beeytan. Qaama hedduudhaan jechuu kiyya. Kanaaf hawaasa san yoo danda'ame Oromiyaan tun bakka hedduu qabdi. Sigaleemi bakka itti nagaa harkatan, dhala ifii itti guddifatan, horanii itti bobbaafatan, itti yoo danda'ame dadhabamu garuu egaa hangudee miti bakka irraa dhufe qabaa mire madda maatii qabaa mire naannoo irraa dhufanitti haalli mijatee fi fakkeenyaaf lafa oorruu qabu nama tokkoof bira qubsiisee haalli mijate yoo dhabamee baana beekfalli biraa dhabame yoo saniin tahini rakkoo keessa jiru walumaan harkaa jirra walumaan harkuu jirras walumaan harkaa turres. akkas jara keenya inshallah namu waa'ee gartee uummata keenyaa kanarraa qaceellotti haala sagalee tahuu qabnuun yoo gartee gumaachaan taatellee gumaachaanis akka itti bira dhaabbachuu dandeenyutti qaceelloon labsii guddoo goonee waan kanarratti hojjanna. Namni dhibbi jahannan as jirtan kun hadaraa taabtaabii fuula murtii guutoorra godhaa sheeris nu godhaa isinitti haajamna jara keenya. Isinitti haajamna. Gurra keessanitti haajamna. Sheekha yoo tumurte dhiifama si afaan hin bu'e. Nutillee reefu kan sagalee ta'a turre warree keessatti beeytanii. Ani wanta kan isin raawwachuu barbaada. Uummanni keenya buqqee jira agarree jirra. Uummanni Oromoo waliigalattis wallagginis harargeenis rakkoo keessa akka jiru beekamaadha yeroo hedduudhaaf rakkoo keessa ture. Amma ka buqqee kuni namoota harargeerraa wallagga akka jiraataniif qubsiifamanii wanni yoo jira tokko. Okay, harargee wallagga jireenyaaf qubatteetu buqqee moo wallagga warra abbaa biyyaa wajjin buqqee uummanni kun tokko wanni an baruu fedhu. Halamaffaadha uummata kana eenyu buqqaase eenyu komannaa eenyu quba qaba. Lama sadaffaa sagalee taana gaafa gannu sagaleen keenya eenyutti akkamitti bifa kamiin ka jiru osoo tartiiba goonee haasoo inni natti tola. Sababni waan kana kaaseefi reefuu osuma sagalee taa jirru yaadota nama adda addaa dhageen jira. Wanni amma sirriitti ibsuu qabnuu fi namni keenya xiyyeeffachuu qabu fi namni keenya hubachuu qabu. Uummanni buqqee kun uummata harargee qofaa qubaan lakkaa'amee ka wallagga qubate sun buqqee moo wallaggaa warra abbaa biyyaa ka bakka san lafaaf qabu wajjin buqqee ka jedhu waan namni hundi baruu qabu. Ka lammaffaadha eenyu buqqaase akkamitti maaliif eenyu yakkamaan eenyu katti dubbachuu fi waan kana rakkoomachuu qabnu ka jedhu osoo adda baafnee nama hundi hubachiifne gaarii na fakkaata. Sadaffaa immoo sagalee taana gaafa gannu sagaleen keenya akkamitti bifa kamiitiin maaliif maal keessa qabate maal godhuu dandeenya eessi gara nuti eenyu ka jedhuun osoo tartiiba galchine akkasitti walii ibsaa deemne gaarii itti fedheeti dhiifama.
Kukutakka asumattiin jidduudha waa dubbadhee deema. Warra achi jiru galchaa as keessa jiranii nama jaansaniif eenyummaa achi jiraachuu isaa dhugaa ta'uu gaafa barree ol galchina adda nu baasa ta'a. Itti deebii isaa naa deebisaaf. Hawaasni keenya kun obboleessa kiyya gaafii hakkee gaafii bareedaa tokko akkamiin sagalee taanaaf hawaasa kanaa akkamiin gargaara. Lama hawaasa Wallagga godina Wallagga aanaa garagaraa keessatti jiraatu hawaasuma duraanumaa achi jiraatu kana wajjin buqqaafamammoo moo ummata keenya bara 1995 bara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Junaayid Saaddoo Harargee irraa fuudhee bal'ifannaa lafaatiif achi qubsiisisan qofaattu kophatti buqqee gaafiin jettu natti fakkaata. Tokkoffaa kan si deebisuudhaa fi Wallagga keessa lolli bakka hedduu ni jira. Jiraachuu mala sun waan siyaasaa wal qabatu warra mootummaa loluun kun jiraachuu mala. Amma rakkoon isaan kana qabuqee hawaasa Harargeeti akkamitti sirriitti naa qalbifadha. Hawaasni Harargee kun kaachi jiru kun qotee bulaadha. Qotee bulaan kun tokko warra hidhannoo qabu miti. Ni beekta hawaasni keenya maalirratti akka fokus godhu maalirratti akka xiyyeeffatu. Lama daangarra jiran daangaa gaafan siin jiru daanguma daangaa